guure. Balaan tun deemtee keessaayyuu kaa'amma Minisootaa fi Kolooraadoo irratti mootummaan Ameerikaadhaa hedduu xiyyeeffatee jira. Hanna hedduu deemaa ture Ameerikaa keessa kana qofaa miti. Oromoof Somaaliin jechuudha. Mallaqa maqaa ummataatiin guuranii nyaatantu jira. Keessa yeroo koronaa jechuudha. Beektan isin nama xiyyaara hojjetee jira bara Oromoon horii ummataa mootummaa Ameerikaa maqaa ummataatiin guuranii. Yaadattu waggaa dabre eerpoortii qabaman. Ce'uu takka afaan hedduu qaba bara Oromoon Minisootattu. Warra xiyyaara yaada xiyyaara bitate makiinaa gartee qaqqaalii ilmaan ofiitii bitatan mana gartee Ameerikaa fi Itoophiyaa ijaarratan bitatan. Wallaahi ilmi namaa kun dhima zaalima yoo isin jettan dhima hattu yoo isin jettan kana guutuu balbala dhadha'u jirti Ameerikaa nama. Waa hedduu deemaa jira gartee. Kanaaf wanni waa hundarraa dhaabbadhaa jedhee isin kadhachaa bire Mustafaan. Lakkaa dhiisaa guyyaa tokko dhufa. Wanni ammaa gartee addunyaan tun amma biyyoonni guddate maaliin biyya ofii guddistee naga goote maali beektan fiiddee sitti hin buutu. Dimokiraasanii garsiisanii waan feete daladdaa waan feete haasoftaa waan feete gootaa osoo deemtu dhoqqee dhiittee gaafate gartee cambitee maamala waliin geettee ati laaxxee wayaan kee marti qaamni kee marti badee jedhee qacamsi godhan. Ila kana ajaa kee gartee siin jangalte. Namuu namallee hin taatu laal. Kanaaf mootummaa Itoophiyaa naashinaal aayidiyoo kana ammoo faayidaan seemtiin. Warra dhoqqee dhiitee bakka dhibbatti lubbuu namaa balleessee qabeenya meeqa. Ijoollee shan ilaalaa. Dhiifa mallee naa godhaa sitti dheeraa fakkaata ijoollee shan ilaalaa. Nagaan galtee ijoolleen himanna rabba namaa uummanni iyyaara kun Mustafaan yoo xiqqaate waggaa 3-4 isiniin. Wilii gandaan wal fixuu deemte Oromoon isiniin jedhe. Naa qabadhaa mallee. Yoo gartee Wallaggaa Shawaan Arsiin Gujiin Booran lafti shaniin keessa sossoote namni gabbahee ilkaanii waliin nyaatiin kijibdu naan jedha. Ilma keetu akkas nu godhe. Ilma ibaltu akkas godhe. Ibal horii ergaa ibaltu gartee ijaaree akkas godhe. Ammaa kaa uummanni gabbahee gartanii. Haadhatii akkas godhanii abbaa kiyya akkas godhanii obboleessi akkas godhanii qabeenya kiyya saamanii waan akkasii godhanii. Faandoo fi ijoollee shan eegalaa jirtu kun mana murtiin waa dhiyaatu akka mootummaan galchaa. Maaliif? Ijoolleen sharee tagabbaateetuun sobanii alayyaasan. Hattuu gartee jirtuu yaase. Ijoolleen achi yoo dhatte maaliif dhatte? Diina dhatte. Lafa deemuu hin dandeenye namni gareen laafa isaa beekte ijoolleen tun amma hedduun ni beekti na dhageetti. Hedduun ijoollee yoo achi dhatte waan keessa bahuu danda'anii miti. Wanni dalagaa jiran ammoo lubbuu namaa balleessuu dubartii gudeeduu qabeenya uummata Oromootiif qabsaa'u osoo hin taane Oromoo irratti dala heerri hin jiru kaasee heerri hin jiru. Dhaabaa miti wanni itti dhaqan shiftaa. Humnaas dalagsiisan. Sigalee duubni qullaa keenna ka'as taa'u kaga sa'a 24 dhagaan irra guureen wajjees lubbuu namaa caalu lubbumaa badde caalu daldala lubbuun caalu kan nyaate Oromoo nama biriin. Maaliif isaan daldalanii gartee tokko isarratti mootummaa waliin dhaabbatee hannaa nama dhoorku jira. Mucaan jagnaa dhageettii horate uummata Oromoo biratti wanni dubbate fudhatama argamti. Yoo inni gabbayee jawaar gartee diina Oromootiin ni jedhe yeroo san uummanni diinsa. Yoo marroon diina ni jedhe yeroo san diinsaa uummanni. Jagna kana waliin dhaabbata kaa uummanni dhageettii qaba. Waa lama dhagaa tokko shimbira lama godhana caalu. Tokko Hacaaluun du'uun isaan irraa kan bu'aa lammataa Hacaaluu du'anii ittiin siyaasa dalagachuuf ajjeesan jechuudha. Ajjeesanii dhiibni awwaala isaa irratti haga Jawaar Faatii dhamtu raggeette siyaasa kan. Saniin ta'uu dhabnaan Bukaatoo Jawaarii ajjeesan. Bara uummata zaalima rabbi nan garsiifne bara addunyaa kana irratti. Mootummaa ajjeesa jechuudha. Mootummaa maaliif ajjeesa? Abukaatoo yookaan ammoo lo'aara tokko kagartee siif ta'e maaliif ajjeesa mootummaa? Maal godha bara Bukaatoo achi dhaqeetumaa sii morma malee humna qabaatee waa godhee uummata yaadasi rakkaasaa hin jiru. Maaliif ajjeesarree garuu? Uummata Arsii ilmaan siqqoo mandoo kaasuu gara kaaniin gartee uummata Oromoollee kaasuudhaa fi Hacaalullee ajjeesanii kun Bukaatoo isaallee ajjeese uummata zaalima kan wajjin dhaabbatee namni keenya wallaahi. Haga namni warri siyaasaa kun zaalima rabbiin ilma namaa nan garsiifne zaalimni badaan hin jiru bara. Gaaf kaan eenyu urgamu eenyu ittiin kaan ajjeesan. Shanii kan daawwatii fa'aa yuunifoormii uffatanii sobanii fuudhanii ajjeesanii. Amma yoo nama akka isan beektaa dawuma isa beekututti bilbilee sobanii fuudhanii akkuma Hacaaluu godhan sanitti ajjeesan. Siyaasa ittiin dalagan ilma namaa kana mataa waliin dhawwachu. Adda jazaan sun guutuun diida gabbaatee wanni amma nu dubbannu kun wanni kana mara isin himeef takka takkatti teettanii qabadhaa. Qalama daabaatiin qabadhaa ta'a. Yoo du'a Hacaaluu irraa eegalee guutuu ufii wal saaxilee baltu akkana ajjeeseedhanii lafan kaamin an akka jibdu naa qabadhaa.
Maaliif Haacaaluu ajjeesellee qindeessellee hundinuu martiin dhumanne ni jirti jechuudha. Tokkuma keessaa qaba waaqoo baadhu. Tokkuma keessaa baasee dhugaa kana hima. Namuu nafsi gad deemaa jira. Uummanni Oromoodhaa ka saamame ka ajjeefame ka rakkoon irra ga'e kun Wallagga keessaa waan gad dhufuu deemu naa ta'a caqasa. Tuulama keessaa waan gad dhufuu deemu naa caqasa. Wallo keessaa. Arsii Bahaa keessaa. Gujii Boorana keessaa. Naannolee kaawwan keessa wanni hedduun gabba'uu deemti. Maaliin uummanni hedduun baramma akka nama lafee qurxummii liqimsee kokkee rakkatteeti dubbatu ni ajjeefti ijoolleen. Sigalee akka nama kokkee rakkattee liqimsee taa'u jira uummanni. Guyyaa shaneen badde yookaan galtee jedhanii wanni kun ifa gabbaate namuu gabbayee dubbachuu deemu. Hadha yoo dubbate mataa irraa buqqisan ta'a. Hedduun namoonni hagam obsina jedhee karaa irraa qabanii jiran. Haati ajjeefamtee, abbaan ajjeefamee, obboleessi ajjeefamee, ilmi ajjeefamee, haati ajjeefamee gudeedamtee wanni hedduun dalagameera warra gartee waan akkasii goona jedhe. So kanaaf akkasii waa'ee jawwee irraa kaafne jawwee yoo qabamee jiraate abbaa kiyya qunnaa namaa safaraniin safarachuun hin oolu jedhani. Jawween qabame yaadda dhiise naa qabadhaa. Mootummaa addunyaatiin illee Itoophiyaatiin illee najaan ba'uunni. Maaliif yakki gurdaan dalagameera. Du'a Haacaaluu qabatee ijoollee shanii gaara baatee hadha ulfitte Oromoo ulfitte kana nammeeqa todha ijoolleen nagaa maqaa Jawaar Maamad biyyaa yaa'e. Hanqeerroodhaa daaddaa jedhee nammeeqa wal ajjeese, nammeeqa wal hiisise, nammeeqa wal saamsise, mana meeqatu deege. Lubbuu nammeeqaatu maqaa isaatiin dabre. Subhaanallah rabbi najaanu haa baasu. Wallaahi mujizaa garii rabbiin najaarraa nu haa baasu akka jabaartan. Namni gariin nama gartee raada eegee dhiigaa kiyyansan nama gartee harki isaa dubbiin isaallee dhiigaattu jira. Takkatti gabbayee na kabbaban jedheen laal waan isan galchinedha. Waraana mootummaa godhee fi jala kaafachuu danda'a. Kan ofii shira dalagan dhiisu mootummaa nu kaase. Waan walitti dhufaa hin qabne bar hidhaa hin qabne. Waan ofii fudhate abbaan poolisa waraana ijoollee eeddoo kenne mootummaan eeddoo ofii fudhate yoo fudhatellee. Ammoo wanni gaafasu garaana nyaate bara akka kiyyaan kan mootummaan kun obsa qabaan malee. Yeroo Jawaan na kabbabanii yookaan ammoo gartee du'uu jira jedhee iyyuu sanii mootummaan haga lubbuun namaan badin jechuudha. Abboo gartee maal taate namni itti gad dhufee lolee waa jedhee hin jiru. Pireezidantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis qofatu gartee tattaafatan jechuudha gartee waan sannaamsu. Lubbuun nam 87 badde innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Namni nama tuqeetii dilii xiqqoo takka dalagee hirriba dhaba abbaa kiyyaa. Namni rabbi sodaatu. Abboo nama kana miidhee irraa gaafatamaa jedhe. Lubbuun nama gasga'uu namaa baddee warri hadha Jawaar sa'a 24 deeggartan kun rabbi rahmata isinii haa godhu wallaahi isaa miti. Ta isaa jajjabdu isiniin hadhallee isa faarsitan rabbi rahmata isinii haa godhu haaliqu samaawaati wal ardi wallaahi. Nama lubbuun nam tokko harka badde bar namni. Yoo danda'e gumaa irraa baasa yookaan irraa dheessaa bara. Maaliif harka dhiigaati namni kun? Hin gaabbuu jedhee kitaaba katabe. Kana hunda jira. Kanaaf obboleewwan ta'e na dhumatte san ijoollee akkasii sareen isii nyaatte san lubbuu ilma namaa akkasii bade san jedhan rabbi irraa nu gaafata agartee sagalee ta'uufii qabna. Akka lubbuun nama biraan banne akka yakki akkasii lamuu wattee mujriimni gabbayee waan akkasii hin dalagnee fi har'a irraa himnee sirrii mitii lakki wanni namni sun dalagaa jiru dhaabbadhu. Dhiisi wanni jechaanii turre nama kana jechuudha. Kanaafuu akkasii hamtuu walii yaadnu qooqa baadhaa abbaa fedhaa ta'u badii irraa kan namni deebi'u akka irraa gorfamu eenyullee ta'u jechuun galee. Nama tokkollee homaan argannu namni yoo du'e yoo miidhame yoo hidhame anaatillee homaan argannu qooqa baadhu. Garuu akka badiin hin deemne dhorkuu qabna. Yakki akka hin dalagamne lubbuun namaa akka hin banne qabeenyi akka hin banne. Nu'uun gartee dubbachuu dandeenyu, nu'uun waan kana furmaatatti fiduu dandeenyu yoo cadhiifne eenyu kan biraatti dhufee gartee booqa daalacha maal jette Oromoon addaan jiru anumaafsi waan garuu takka lakki sirrii miti itti himu dhiisaa wanni kun hin ta'u abboo dhaabbadhu. Keessaan uummanni musliimaa diiniin keenya akka jedhamne yakka dalagamu yoo argite yookaan harkaan dhoorki, harkaan dadhabdu afaaniin dhoorki, afaaniin illee dadhabdu warra san irraan ta'in jechuun naannoo sanii deeme jechuudha.
Ibara ayyoo maa abboo yoo wanni takka gale gurbaan deemtu achi bakka balaa tanaas hin jedhaniin bar lafa balaa yoo jiraatte baal yookaan si dhayan yookaan ragaaf si waamatan achira jedhanii bari biraa hin baatu keessaa bakka onnattu bara. Ammoo inni takka yoo gale eenyu fa'a achi jira. Ibara yookaan ammoo balaa dhufte tokko mallaalee kunillee warra san jedhee mataa sirraa buqqisa. Yookaan si gabalan. Kun wama si bu'achu yoo kana bira dabarte hoo maal si jedhan beektu eenyu fa'a achira ibalu ragaaf si galeessan laa. Atan achi dhaabattee ragaa baata. Kanama kabalee baltu kabalettee himtaa boruu gaafa mana hidhaatii fixatee bahee kabalaasaa sirra dhaaba innillee. Kanaaf hin baatu yaalaa jechuudha gartee. Hamtuu dalagamtuu dandeettan dhoorkaa harkaaf afaan hin taatu dadhabdan biraa deema. Kanaaf sharaa keennatu ittiin nu erga dhiisaa hin ta'uu lakka uummata keenya miidhina karaa naqaa kana jennee eenyu Finfinnee yeroo wallaahi Jawaar waa takka illee raasa nama Jawaar raase siimuwan laala waa gariis dhiifa mallee naa godhi Finfinnee yeroo Finfinnee yeroo nasiima abbaa kee dhagaye ittiin katabina dhiisa agaafatu mirgeessaa ta'e katabu dhiisa. Jawaari leenca yoo ta'e bar lubbu laal leenca namaa jechuun siimuwan nama tokko jagna jaba beeka jettuudha. Nama tokko jaba eessatti illee waan fedhaa ta'u siyaasa qofa keessatti namni jaba gaarii jettee ati waamtu baradhaa ijoollee illee namni gartee hancuufan liqimsi lafaa dhufaat namni tokko jagna beeka yookaan hayyu jettee ati itti maxxantu jaalattu faarfamaan rabbii gartee akka namatti ati faarsitu eenyu beekta nama yakki akka hin dalagamne lubbuun namaa akka hin banne siree dalagu takka bira dabarta. Bakka ati lubbuun namaa baduu irraa dhorkuu hin dandeenye jira. Fakkeenyaaf lola seentaa loluu deemteen duutee ajjeesuu deemta sun rabbi biratti illee nama biratti illee namtichi qawwee fudhatee gabba ilaala. Dhagee Finfinnee yeroo namtichi amma seera addunyaatti lubbuu nama waraanaatiif namsi gaafatu hin jiru. Nama tokko kan miliitirii ta'e waraana ta'e qawwee qabatee gabba lolee fi waraana yoo ajjeese yoo uummata ajjeese gaafata malee waraanni lamaa yoo ajjeese gumaan qabu jechuudha. Maaliif hidhatee leenji'ee bahee wanni inni baratee balleessu ajjeesu yookaan du'u yookaan ajjeesu. Yeroo inni gaafatamu kammaa waraanaa kun yeroo tokko qaba. Yoo nama sibiilii yookaan uummata nagaa ajjeese akkasimi ammallee kaagara naallee warra siyaasaa keessaa si himan. Nama qawwee harkaa hin qabne nama qawwee harkaa qabu afur dhaabbee ajjeesuu rabbi biratti illee na biratti illee yakka. Maaliif namtichi kun waraana ajjeesuu deema karaa leenji'ee dhufe ajjeesuuf. Kuno akka tajjeesuun beeku du'uu deema jechuudha. Ofirraa dhorkuu hin danda'u. Harka qullaa jira dhorka yakka guddaa addunyaa keessatti. Kun leenca sin godhu tokko. Okay, mee butteetu gabrummaa waan kanan naxxee namni kuni gabrummaa waan kanan naxxee goonee haa jennu. Kama dheengadda gaafateettuu fi abbaa kiyya Finfinnee yeroo. Ameerikaa taa'ee Itoophiyaan lolchiisuun jagnummaa miti abbaa kiyya leenca sin gootu. Okay, lole gaafas leenca ta'e. Haga Itoophiyaa gale maan dalagee waan akkasii amma kunoo mootummaan kun nama fixee iyyaa. Haga amma Itoophiyaa gale kana maa gabbayeen dalagin waan akkasii. Laal harka nama tokkootiin ibidda qabachuun namni sodaatu tokko illee jiru. Dayyuusni namaallee mee harka keetiin ibidda kadhabni harkaan ibidda qabateef ati ibidda harkaan qabatta hin qabattu. Jagna nam tokko leenca katettuun bar haasaan leenca ta'u namni bar. Leenca jechuun namni tokko nama lolee lolchiise. Nama cabsee cabsisiise. Abbaa waraanaa. Kalol waraanaa maqaan ka abbaa waraanaati ammaa kanii. Takka. Kaatii isa leenca godhuuf deemte suni Ameerikaa jirraa bara Jawaar wajjin. Waan abbichuun ati nama fixettu kuni itti kennee akkas godhe namni waa dalaga ijoollee opiidiyooti jaalattanii jibbitanii. Baraan rakkoon nu qabnu bara. Isiita namni jijjiirama kana fide yoo namaa kennine. Yoo namaa kenninu taate paartii wayiitii yookaan nama wayiitii kennu taate opiidiyoo. Yookaan namaa kenninu. Maaliif osoo jarra hin jiraanne hin dhufu kana jijjiirame. Oromoon daaraa taate akkuma durii san. Biyyi tun illee diigamtee akkama Suudaan wal goote yookaan Somaalee wal goote yookaan Yaman wal goote yookaan Iraaq wal goote yookaan Siriyaa wal goote san taati malee biyyi teenna akkam nu laalle kana maaliif meeshaa gaa qabdu tiipellee farqa akka gaariitti.
akka gaariitti. Maaltu siisan dhoorgere?